Rediyon dandiaka wabi sabab biya Ulinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khiyya Hayota hundeise radio dandiaka Rugadan kukame lamidab jaraka Di marako saba bakanya tuka kanaf jalatame radion dandihaka Yalami tanto khotu simbana Yalami tanto khotu simbana Ana simale wali ana khawali ana Yalami tanto khotu simbana Yalami tanto khotu simbana Ana simale wali ana khawali ana baaburri kun immoo qaammaarra nuti oofaa jirru kun kaarra Oromiyaa keessa deemaa jiru kun baaburri kun namni irraa hafe bakki itti yaabbatu hin jiru bakka irraa ka'uu fi bakka itti dhaabbatu qofa qaba baaburri kun kanaafuu akka baabura kanarraa hin hafne yaabbii sanarraa akka hin hafne irkab ma'anaa yaa bunayya irkab ma'anaa waan jedhan duuba gaafa halaakni dhufe nuuf mucaasaati yaa ilma hin wajji yaabbadhu jeen yaabbiin sun yaabbii sanii har'a guyyaan kun guyyaa sanii wanni qaceeltanii beekuu qabdan manni dhibbi lamaan amma asitti eegalame kun marillee tahee tattaafillee tahee ulamaa'ota Harargee bahaa fi dhihaatiin eegalame duuba hin dogoggorinaa hin irraanfatinaa duuba marii isaatis tahee maallaqas wali qabuu tahee ilaa har'atti hawaasa keenya dura dhaabbatee hawaasa kakaasee warri waan kana godhe ulamaa'ii Harargee bahaa fi dhihaati isaanirraa ka'ee hawaasa isaanii seenee wanni kun irra darajaa kana jira ulamaa'ii jalaa hafuu jechuun irra guyyaan illee nama jechisiisu bakka jabduu harkaanu qaba kanaaf hawaasni keenya abbaan mana tokko danda'u halama danda'u ka kudhan danda'u ka dhibba lamaan kana danda'u yoo jiraate kennaan abbaa fakkaatti jedhani kennaan abbaa fakkaatti malee ka fudhatuun fakkaattu namni dhibba lamaan kana jaaruu danda'u irra as bahee hunoo dachiin amma boru ganama itti kennuu dandeenya dachiin harka keenya jirti kanaaf insha Allah koree keenya ilmaan keenya warra halkanii guyyaa hirriba dhabanii baatii lama dura eega manarraa baafne ilaa har'atti mana bitiin galiin jazaa gurguddoo rabbi isaanii haa kafalu tokko isaanirraa har'a Sheekh Jamaaliin nu bira jira irraa hafaan isaanii mallee hujumataan jette kun awwadaa jira kun ciroo jira Abdullatiif Ahmad akkuma kana Abdallah Muhammad warri kun hundinuu hujiif ammallee tattaaffii kanaaf bakka san jiranii nutillee narra nasiiba bakka kana dhufnee waan kana dubbataa jirra ammallee gara hujiiti kadeebinu bakka jirtanirraa dubbiin wama lamaan kanarratti akka tattaaffii goonu mana qubsiisuurra jirra irra jaarmaya kanarraa akka hirmaannu waan qabne kana wajjiin akka fiixa baafnu insha Allah guddoo eeggannu san ammoo rabbi akka fiixa nuu baasu rabbiirraa eegganna insha Allah dhaamsa keenya kanuma irra deddeebine wanni isinii dhaamnu har'a dubbiin guuzan wal fuullee oolle garaan keessi qotaadha waan jedhani duuba sadaqaa yoo jettan qofaan keessan jiru duuba sadaqaa miiko sadaqaa namni isinirraa guuru jiru amma dura sadaqattan rabbi isinii haa katabu sadaqaa yoo jettan tun immoo waajiba galatooman hin haftu galata rabbi isinii haa kafalu ammoo wanni dalagaa jirru sadaqaa kennatu osoo hin ta'in akka reefu jettu waajiba dalagu jirra har'aa واجب ديني أكديني تلي واجب الركاك المقبى بلا وانياتشسو خداري هوسو خمانا دبي منا تقولون هوغا بويا غري صدقان دركما تاج صدقامي واجبة تجيرم تبويا غري خنافو إجتنا النالالا دركما أرى تركانو قبضتنا هو الدالا تتافي خنا تكوفني وان كان كفيت أنباف إن شاء الله أرهن وأدو خيسة تينيا منا نوبو كمين تينيا guyyaa tokkommoo mana kana hajaaramee dhufe wajjin keessa teenya jennee rabbiirraa kajeella galatoomaa jazakumullahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullahi kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan bahaadhaan biyya keessa biyya alatti argamtan hawaasa keenyaa eegaa uummata keenya qeef qabeenya isaarraa ganda isaarraa biyya isaarraa buqqa'ee qubsiisuudhaaf hojiin akkaan boonsaa hojjetamaa jira koreen argitanii godina Harargee bahaaf lixaa walitti gurmaa'anii manneen jireenyaa naannoo magaalaa Finfinnee ijaarsa jalqabanii jiran sun gabaasne ture egaa hojii boonsaa kana fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf ulamoonni
kenna ammallee roga hundaan sochii cimaa taasisaa jiranii egaa guyyaadhaa keessummaa ajaa'ibaa takka isiniif qabannee dhiyaannee jira keessummaan kenna aalima kenna guddaa Sheek Amiin Ibrooti maashaallah sheekni kenna guyyaa har'aa kunoo ummata kenna qeef qabeenya isaanii irraa buqqaaniif mana jireenyaa laga xaafootti ijaaramaa jiru san manneen jireenyaa sun maalitti jiran akkamitti jiran hojiin kun akkamitti itti fufuu qaba dhaamsi isaan dabarsan maalidha guyyaa har'aa laga xaafoo oolanii jiranii Sheek Jamaal Aliyyiilleen isaan wajjin jira mee har'ammoo mee keessummaa kenna isaan taasifannee inshallah isiniif dhiyeessina sheekni kenna yeroo ammaa kana toora gubbaa jiranii jalqaba isaan simanna ustaaz assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyuma ustaaz فيا الحمد لله نجا جريسنا كم جرتان naga alhamdulillah baga nu jiraattanillee baga yeroo hedduu boodallee isinillee arganne alhamdulillahi rabbil alamin gammachuu guddaa qabna baga nu dhiyaattan باغا والمانو جيراني باغا نو جيراتن jazakumullahu khairan ustaazuna egaa mee haaluma waliigalaatiin ummanni keenya imala dheeraa keessa qaxxaamuraa jira bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuraa jira galteen bara kana galte hedduu keenyallee rifachiiftee jirti bifnisillee hammaataa ta'ullee hawaasa keenya wal dhageessistee wal hubachiisaa jirti mee gara amma ijaarsa mana laga xaafoo kanatti osoo achi isin ceesisaniin dura mee haaluma waliigalaatiin waan bara kana ummata keenyatti gale kana ilaalchisee wanni isinitti dhaga'ame akka aalima tokkotti achuma umma keessa jirtan rakkoo isaanii walumaan qoodachaa jirtanii maal argitan maal hubattan mee waan kanarraati ustaazuna اي والله بسم الله الرحمن الرحيم غلطومي وبليس خيا غلط ربي سيا خفلو تتافيات غدا جرو ترتي دنيا رت اللي جرو بريدا اخرت اللي ربي جرو سيا تولجو سين جچادا اسن هندينو نمني هندينو بيخو نور اللي دبين افادا اكما نمني هندينو بيخو وان ارغمي الفاتا توري نماتو بوقاي نما قبينيا دبي نما منسا دبي نما بيسرا بوقاي nama qabaataatu dhabee haalli jiruure akkuma waliin quba qabnu haala ulfaataa akka itti haasawan hin qabne ture kanarrallee nama gartee oduu dhaga'urrallee namni miila fiitiin dhaqee hawaasa san keessa dhaabbatee haala jiruu sun itti deemaa jirtu laale egaa dhugatti nama ruuhiin keessa jirtu nama waan ruuhii nama coraa nama hadoochuu waan ruuhii nama rakkisaa ture haalli duuba alhamdulillah akkasuma wajjiga balaan takka yoo namni nama bira jiraate yoo namni abshiir namaan ji'u jiraate yoo namni balaa san si wajji qooddatu rakkoo san si wajji qooddatu jiraate balaan hamma feete guddattullee namarratti haffallatti ba'aansiiti hawaasni keenya alaa fi keeysaa fi bahaa fi dhihaa bakka jiru hundarraa sosso'ee nama rakkate bira dhaabbachuun dhugumatti rakkoo buute sanillee nu irraanfachiifte jaan ormii hoggaa haasawan tun haasawa isaaniiti haa ta'u isiin balaa taatee haa argamtu malee faayidaan isiin buufte akka afaan arabatti jaan mihna balaa nama buute keeysi minhaa keeysi kennaadhaa jaan kennaa namaa kennitu qabdi saniifuu wanni achi booda dhalatee wanni rakkoo san booda dhalateetu rakkoo sanillee nama irraanfachiisaa haalli dabre ulfaataa ture ammoo hirmaannaa fi dirmachuun ummataa waan ulfaataa san haffallitti deebifte alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin eega ustaaz barakallahu fiikum jazakumullahu khairan waan akka murteessaa nu dabarsitanii mee akkuma isinilleen ibsitan kan eegi rakkoon kun akka biyyattii sanitti ummanni keenya oromoo ta'uu isaa qofaadhaan dhiibbaa nagangahu irratti geggeeffamaa ture dhiibbaa kan ammoo ka ummata keenya irratti geggeeffame ummanni kutaa guutuu oromiyaa ka biyya keessa jiru namni saba kanarraa dhalate bakkuma hundaati dirmanna inni taasise kallatti hundaan ummata keenya kana qubsiisuu irratti haa taatu ummata keenya kana deeggaruu irratti haamileedhaan bira dhaabbatu haa taatu sochii ummanni keenya bara kanatti taasise kana mee isin akkamitti ilaaltan akkamitti xiinxaltan akka ulamaa'ii tokkotu ustaaz wallahi wanni gariin ajaa'ibaati akkatti himanii fixanillee qabdu akkatti hiikanillee ikkansiidha ulfaataadha ammoo haqiiqaa dhugaa yoo taate kennaa takka ta rabbi subhaanahu wa ta'aalaa uf biraa hawaasa keenyaaf kennee waan rafe irribaa kaasee waan gaggabe bayyanachiisee akka hawaasni wal dhagahee rakkataa ufii gargaaree wallaalaa ufii gorfatee dogoggoraa sirreeffatee hawaasni itti wajji deemuu danda'u waan uume yoo jaan soban ta'u
نتلر أكا إجتين يتوقع ربي سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى جئن أججي وان قاريته وان دنيا خيستي حواسة فيدوا وان آخرت نما فيدوا وان تلتو جامو وان نمني قلبي قبو نمني فياك قبو هندي ديقرو إرتي أكا غرغار روتي أججمني ربي سبحانه وتعالى نو أججي نموت خين يديسي أمة خين يديسي نموت مبروتو أبو مفرئو الدنيا تلرخ جرو نما وان خيري تكان ديمو خايو تكتا خيرين خايو فايداك أبو تكان نما ديمو أكا غريت اللي أكا دنفت اللي نما وان فايداك أبو تكون ديمو أكا دي غرو أججمني واني في خون أكا نمني وان قبو uffata tokko qabu walii qoodu nyaata qabu walii qoodu akka gaafa muhaajiraa fi ansaaraa gaafa dur seenaa gaafa bara 1439 dura dabartee seenaa santu irra deebi'ame amma yoo tarwaa'ee kana keessatti irra deebi'ame yoo jedhame soban tahu wanni laallu bu'aa insha Allah firiinsaa amma baqaala isaa agarree firiinsaa fuulduratti hawaasni irraa oomishatu taa'utu sababaa kanaan habaqaalame yoo jedhame egaa waa soban tahu akkuma waliigalatti faayidaa takka lama sadii jedhanii lakkaa'urra guddoodhaatu waan kanarraa argame jennee laalla akka kiyyatti. Egaa baarakallahu fiikum rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu ustaaz inshallah jazaakumullahu khairan. Mee wanni immoo amma ummata keenya qeerraati qabeenya isaarraa buqqa'ee muka jala ciisaa jiru daasii jala ciisaa jiru qubsiisuudhaaf hojiin gurguddaan hojjetamaa jira. Isinilleen akka ulamaa'itti sochii jabaa gaggeessaa jirtan sochii uummata keenya qubsiisuu kana keessatti egaa mee sochiin jiru maal fakkaata? Guyyaa hardhallee akka laga xaafoo dhuftanii manneen jireenya ijaaramaa jiran daawwattanillee dhagahaa jira. Mee gaaffiiwwan biraa boodatti deebi'a. Mee haalli jiru maal fakkaata? Uummata keenya qubsiisuu irratti sochiin jiru maal fakkaatu ustaaz? Waan jabaadha, gaaffii bareedaadha. Wanni hundi gaa sadarkaa qabdi. Sadarkaan duraa ta'amma dura haasawaa turre tuni sadarkaa yeroo dura dhugumatti akka nama gaggabee hawaasa keenya mudatte yeroo bishaan wal waasuudha ta kana nyaadhu kana dhugi waliin jechuudha yeroo santu ture. Haalli amma dura dabre hundi kanarratti xiyyeeffatamaa ture. Waan namni dhuguu fi waan nyaatuu fi waan uffatu fi kanarratti xiyyeeffatamaa ture. Namni tokkoree hanguma itti bakka kaambii fi yoo sharaa jala hangumatti taa'u qaba. Darajaan amma juuzni sun dhumee juuza lamaanitti siqame ummanni sun qubsiifamuu akka qabu waan jiru. Yeroo duraatiif ulamaa'iin Harargee bahaa fi dhihaa jazaa rabbi isaanii haa kafalu tattaaffii guddaa godhanii tattaaffii godhan saniin dhiiroo haa namni buqqa'elleen baay'inalleen haa nu keessa jiraatu ammoo namni buqqa'ee naannoo birootis ni jira. Namni asitti dhufee naannoo adda addaa hundarraa nama biyya sarraa buqqa'e kan asitti ilaaluu jira. Nuti akka warra Harargee kanatti teenyeetuma qeebaluun kun qoftiin bareedaami. Jazaa tana kafaluu qabnaa nutis bakka barbaachisu deemnee ziyaaruu qabnaa waan ju'uun sosso'inni ulamaa'iidhaa godhame bahaa fi dhiyaa keessatti. Sosso'inni godhame sun ati maallaqa hamma tahe buusii wahii walitti qabee oduma haala sanirra deemamaa jirru juuzni mana jaaruu ka qubsiisuudhaa kun as bahee koreen teenya waa'ee kanarratti mari'atanii waan kana yaada kana ulamaa'iin geenyaan aboo irra jabaan kanaa uree namni ilaa yoom sharaa tana jala taa'ee nyaataami achitti jiraachuu dandahaami bakka ufii qubatu qaba waan ju'uun as laga xahoo laga daadhiirraa yeroof amma ta irra jaarmaya eegalle dachii mana 500 fuutu koreen teenya qeebaltee fuutee harka galfattee sammalillee dabalataan ilaa 2,000 dachii mana 2,000 fuudhuu dandeessu isiniif kennuu dandeeyyanii kennanii fi duramee kanarratti haa eegallu jedhamee jaarmayni eegalamee har'a ga'anillee dhiyyitiyyaan dhaqee irra dhaabbadhee laalee dhugatti waan namni laalee galuumi
dhibba lamaa bifa bareedaadhaan jaaramee qorqorroo uwwisuu fi simintoo lafa godhuu fi waan tokko keessatti godhuu barbaachisu malee mukni isaa dhawamee gama xumuramaa jira. Keessa deemaa oollee irraa ilaalaa oollee bakkiti jabduun gaa bakka kana ture bakkiti amma jabdee bakka kana dubbiin amma juuzni deemee asirra gahee bakkiti hirmaannaa barbaachisus as ture amma gaa bakkirutti waan kanarra bakka hundaan qooda fudhachuudhaaf hawaasni bakka jirurraa yeroo muratu gubbaa geenyee jaarmeyni halkanii guyyaa deemaa jira. Amniti isaa deemaa jira. Nuti ilaallee xaafuu lagadaadhii achi keenya amma karra dalagaa jirru. Adeemsi isaa hedduu nama gammachiisaa. Manni 200 gama hojiinsaa mukni dhaabuu fi wanni tokko gama xumuramuudhaa deemaa jira. Hedduu hojii nama gammachiisu. Gammachiisni isaa daangaa akkatti himan hin qabu obboleessa kiyya. Egaa baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan ustaaz rabbiin isinirraa hajaalatu kun hojii akkaan guddaati uffata keenya kana qubsiisuun egaa ummanni keenya amma manni gara 500 isin fudhattan kun ammallee gahaa miti fuulduratti illee akka babal'atu abdii guddaa qabna waan kanarratti immoo ummanni keenya kaleessas tumsa taasisaa ture ka biyya keessa jirullee ka biyya alaa jirullee hojii kanarratti ammallee ummanni keenya akka hirmaatee isin cina dhaabbatee gateetti isiniif ta'uudhaaf mee dhaamsi isin dabarsitan kallattiin baankiin akkaawuntii waan kanaaf banamee bana ta'ee qophaa'ee jira akka godina Harargee ulamoota godina Harargee bahaaf lixatti illee. Galatoome dubbii bakka jabduu irra ga'e yookiin silaa ati juubaatti illee bakka kana dhiisuun deemu dhugaadha akkuma jenne dubbiin jalqabarraa eegalee ummanni keenya xiqqoo guddoo qabu kennaa ture amma gaa bakka jabduu gubbaa geenye. Namtichaatu akki jeejaan hoggaa marqa nyaatu marqi hoggaa gadhi haate bo marqi bakka nyaatan amma gahee jeejaan gama dhadhaa hogga dhihaate dubbii amma dura godhaa turre san irraanfadhaan ja'an amma haasa keenyaan waan amma dura ummata san nyaachisuu fi obaasuu irratti baafne san rabbiin silaan irraanfatu isin akkasumatti waan dabre jazaa gurguddoo rabbi isin haa kafalu dirqama dalaydan har'aa hojiin hojjetame kun hojii sadaqaatiin akka durillee haasofnuumi waajiba tokko hawaasa waajiba ummata waajiba sharciidha qabeelawaa nyaachisuu kanama daari uwwisuu kanama mana dhabe manatti godhuu dhugatti hawaasni keenya wanni isaan godhanii dabran jalqabarraa eega rakkoon tun argamterraa wanni hawaasni keenya godhaa ture waan galata isaan ilmi namaa galchee fixuu miti rabbi jazaa gurguddoo isaanii haa kafalu alaa fi keessatti illee bakka jiran hundattuu jazaa rabbi isaanii haa kafalu duuba gaa bakkiti jabduun amma irra geenye bakka jabduu amma irra geenye kana waa'ee mana jaarmayaa kanarratti osoo waan dabresan ani amma duran kenne jedhanii waan dabresan lakkaawwachuu osoo hin taane bakka jabduu gubbaa amma geenye bakka jirrurraa hawaasni keenya dirqama itti seene kana dirqama fudhatee abbummaadhaan fudhatee oofaa jiru kana waa'ee hawaasa kana qubsiisuu kana har'a mana tokko nama godhu jechuun dachiin hangi amma mana isaanii itti ijaaruu jiru kun waan namni arkachuu danda'u miti rabbii darajaaf arjummaa isaatiin ummata kanaaf waan kana qoode ummata kana manatti ijaarree osoo ganni kun lafatti gadi roobne duratti mana isaanii keessatti akka galchinuuf hawaasni keenya bakka jirurraa waa'ee jaarmayaa kanarratti dhiiraa fi dubartiin namuu bakka jirutti manni tokko gara $2,000 2,000 wanni itti ijaaramu kan deemamaa jira asirraa abbaan mana 2 danda'e ka 1 danda'e ka 3 danda'e akka gareettis akka hawaasa akka gartee dhuunfattis akka hawaasattis namuu suduuda jiruun raaree bal'oo namni hundi qoodarraa fudhachuu danda'u waan ta'eef ijetiyyaan irra dhaabbadhee argee ganama isin dubbisaa jiru waan koreen teenya duraan godhaa turte anillee ijetiyyaan dhufee laalee kanaaf bakka jirtanirraa akka haarawatti naa deebi'a naa haarooma akka nama amma dura waa kennaa ture saniin ta'ina rabbiin umrii eega dhalannirraa nu kennaa jiru kennaa nutti lakkaawwanne kennaa tan akka rabbi irratti lakkaawwanne haarawatti deebine jaarmaya kanarraa qooda haa fudhannu bakka jirtan hunda hawaasa keenya jechuudhaan fedha. Ayyee baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan ustaaz egaa dhaamsa akkaan guddaa nu dabarsitanii egaa akkaawuntiin baankiin irratti galfamu inshaallah kallattuma kanaadhaan uummata keenya ni beeksisna. Hedduu isin galatoonfannaa waan bareedaa jette kana koree teenya wajji wal qunnamtanii Sheekh Jamaal fa'aa fi kanneen isaantu waa'ee kana Abdallaa Muhammadii fi Sheekh Jamaalii fi Abdullatiif Ahmadii fi koreelee waan kanaaf ulamaa'iin godhee koree ulamaa'iin godheetu jira isaan san gaafattanii
isaanii wajji wal qunnamtanii inshallah haalli kun nuu ta'a yoo rabbi fedhe. Tole baarakallahu fiikum egaa umriin keessan nuuf haadheeratu yeroo birallee binnaadhaan deebinee kan isin argannu ta'a. Egaa ustaaz akka goolabbitti ummanni keenya amma haalaan minni keessa jiru jireenyaan minni keessa Baaleerraa Booranarraa Harargeerraa bakkuma hundaa haala inni amma keessa jiru kana keessa ummanni keenya gulantaa ta'anutti ce'uudha fi walumaan dhaabbannee yoo beelofnee illee waliin beelofnee yoo manallee argitee ummanni keenya dhabe manatti gochuun dirqama ummata hundaati isinillee dhaamtanii jirtan. Egaa gulantaatti aanutti deemuudhaaf ummata kanarraa maalti eegama ummanni keenya sabni Oromoo bal'aan kun ummata bal'aadha amantiinillee osoo waliin qoodiin akka namoomattillee wal bira dhaabbachuun yeroo ammaa kana keessatti argamu wajjin biyya keessa biyya alatti gara gulantaatti aanutti ummanni kun tokkummaa isa kana jabeessee akka deemuudhaaf dhaamsii isin dabarsitan gorsii isin nuuf kennitan maaltu jira? Gorsi waan eegalame kana waan jabaa amma juuzaa tokko findee juuzaa qubsiisuudhaaf gubbaa geenye kun irraa hirmaannee wal bira dhaabbannee akkuma guyyaa duraa eegalletti osoo wal duubaan deebine wal bira dhaabbannee waan amma eegalame kana mana kana xumurree waan mana amma lafatti agarre kana ummata keenya keessa galchinee hanga ijaan agarrutti wal bira dhaabbannee itti fufuudha. Hatti aanus ammoo waan hawaasa kana fayyadu irratti akkuma amma eegaltiin godhame kanatti wal cinaa dhaabbannee waan faayidaa hawaasa kanaaf buusu diin saatiifis tahee duniyaa saatiifis faayidaa waan buusu irratti wal bira dhaabbannee wal gorfannee osoo wal duuba hafuun taane qixa tokkoon juuza waan barbaachisu hunda wajji dhaabbachuudhaan gama fuulduraa tokkummaa amma argame kun osoo duumeysa bonaa tahee osoo rooban qabaanneen hafnetti hamma firiin barbaachisaa silaa barbaadame sun firiin lafa ibsun hanga argamutti hawaasni keenya bakka jiru hunda wajji dhaabbatee ilaa fi ilaameen akka jaansanitti waliin akka tattaaffii godhan wani nurraa eegamulleen kanan jaaka kiyyati. Baarakallahu fiikum umrii keessa rabbiin nuuf haa dheeressu nu duratti bulaa hayyee wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh nullee maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaatiin hedduu isin galatoomfanna dhaamsa kanaaf. Galatooma jazaakallah khayr rabbi si haa jiraachisu galatooma inshallah. Amiin amiin. Deemeetiin arkee fagoo falaalaa biyya fi maaltu gahame sila Oromiyaatu biyya jaalala ilmaan kheedu feetu balbala ifitti qabii gobbaatee jala ifitti qabii gobbaatee jala harka waa dhabeeti alaan ala waliifis tolaa. Dachiin Oromiyaa duraanuu bakka tokkotti qabdu dachii bareedduu tana iddoo laga xaafoo jaamtu kana keessatti laga xaafoo laga gaarii jaamtu keessatti qaamni mootummaan cinaa dhaabbatee dachii tana nama tokko warra karaa seeraan alaatti dachii kaamee qabatee dalleerra ijaarratee yeroo hedduu misooma malatti dachii tana teessise harkaa fuudhanii hawaasa keenya kan Somaaleerraa buqqee kana namni dachiin tun isaanirratti haqaa hin jiru abbootiin qabeenyaa warri islaamii sochisiin dhaabbadha amma hawaasa keenya wajjin misoomsaa jechuudhaan hiree hawaasaa kennanii ammallee abbootii qabeenyaarraa fagaannee warri misoomsu jiru isaanii warri irra ijaaru jiru isaanii mee maal jettanii manuma 200 kanatti haa dhaabbatu muhaatti fufu namni keenya 200 kana mootummaallee karoorri isiin baaftee haga mana 10,000tti mana 10,000 hoggaa isaan fixan hawaasninis nuti asitti dhaabbachuun qabnu nuti dabalajee mana 200 nutti dabalanii kanaan irratti bootaan isaanii kan namtee jirtu bootaa mana 2,000 jira biraa kanarratti mee hawaasa abbaa jirtu. gaariidha galatooma gaafachuu keessatti ammoo kan ijaaramu jiru ijaanuu agarra lafti qabamtee jirti ijaan agarra kan jirra namatti itti keessaa nama baay'ee kana maleellee bakka biraan jirti kana hoo hojiidhaan agarsiisa waan kana irra ijaaree mul'isu qabeenya nama namni sun eenyu numa Oromoo keessi bakka biraalaa jiru kun marxifatee namoota osoo akkuma isheen jahit gartee sadaqaadha sadaqaan galatoonfatanii sadaqaadhaan jedhu dirqama seenaati dirqama shari'aati dirqama seenaati yoo dhiisanii ni gaafatamu hadiidees akka gaafatamu uffatti kalatti amannaa jechuudha seenaan hin dhiistu nutis hin dhiistu ammaa ta'u nama beenee jiru rakkatee jiru osoo gartee harkaa qabdu iddoo humna qabdu hagartu
على فتحي وحقا أبو بكر كيف يجعلوا يقولوا فجأة الجزات ربي لسنتي الرجع تبعتون انتات قلت وانت كتبعتون انتات اوصى انتات سالي سني سلالون انتات سالي تنيلا تنيلين جنة هنك أمان تنا هنك أي ورمو صوصون هنك أنت كوني لا على تجدو كنا هنك وفي ذات يا أما كون جان غير رسول سكارتو جهلان جان تماني جان جرتي وانت جبهي سورة أما تجدو تقول جدو بس أمني ورمو دا مري سادان مري سان دبيه ما ماكسان دبيه مري سادان جتلا ما سجينو iko garte meri ada oromo pa heras garte meri sasimu meri sadam meri sam akati jira makarana no garte ona iku kan adis ke yat garte mana no rete to ati ayo makangana mal je tubar bade dare di dapat si yabo nane fitu databe dare jar so bi dare bo khe bi labu yabo walin gahu databe لقي موزا شنقور فونو كتاموري هند قهودت وانا لقان نقول ايه وان في الريفونا ايه ولا من تونا تاتي وامي المانا يا همي في تودت لقي فتو كتيجا لميتي يا كلمان بري فتو قرر جي من انقبا يا بو منن دي قمني انقبا ارسي من انقبا فونو منن دي قمني انقبا بالله من انقبا يا بو منن دي قمني انقبا هيو تقو تنقبا ارجا بليس انقبا فهمي المانا يا سمالي يا دقبا لقي فتو قرمو شني يا كلمان بري فتو سدامو من انقبا يا بو منن دي قمني انقبا كم خوفا من انقبا فونو منن دي قمني انقبا دوبا فري من انقبا يا بو منن دي قمني انقبا أيو تقوت انقبا عالم باي انقبا أرجع الدور انقبا فهمي المانا يا سمالي يا دقبا لقي فتو أرمو شني يا كلمان بري فتو با والله قامن انقبا يا بو منن دي قمني انقبا جمع اسمن انقبا خونو منن دي قمني انقبا والله اسمن انقبا يا بو منن دي قمني انقبا شجري من انقبا خونو منن دي قمني انقبا فنفني من انقبا يا بو منن دي قمني انقبا بهيسا قوت انقبا ارجا بليسا انقبا اري مهدو انقبا ارجا هدو انقبا وخمي المانا يا سمالي يا دقبا لقي فتو ورمو شني يا كلمان بري فتو egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota kennaa dhaamsi ammisiin dhageettan dhaamsa aalima kennaa Sheek Amiin Ibrooti egaa kanuma wal qabsiisee guyyaa har'aa immoo imala gara gammoojjii Baalee keessallee kan ture saniin booda gara Jimmatti kan imalee Sheekni kenna Sheek Jamaal Aliyyii warroottan koree manneen ijaarsaa godina Harargee baaf lixaarraati ulamoota walitti qabaman keessaa tokkodha koree san keessa jiranii har'a Sheek Amiin Ibroo wajjiidhaan laga xaafotti bu'uudhaan ijaarsa mana sanii daawwataa jiranii egaa dadhabnee fanni osoo hin jedhin egaa du'aatonni kenna ulamoonni kenna mashaayikaan kenna waan ummata kanarratti duka bu'anii hordofaa jiran mee Sheek Jamaal Aliyyii immoo dhaamsa aalimni kenna dabarsee irratti dabalataadhaan wanni isaan dhaaman yoo jiraatu. Ustaaz assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirti nageenyi badhaadha fayyaa dhukkeen gammoojjii Baalee jalaa haftanii? Wallahi alhamdulillah nagaa gaarii akka gaariitti hafnee namni gari gariigaa khalaafees ni jira khafayyaa dhabees ni jira khadadhabees ni jira. Akkuma walirra hin nyaatini walirra qaqallootiin kaafees numa jira. Waan nutti nafne akkuma raayyaa abbaa macaajee isaaniif jireenya nuuf jabeenyaa jee. Subhaanallah. Akkaataa biyya gammoojjii sana waggaa argu. Isinillee maal akkuma uummata kiyyaaf akkanatti dararamuudhaan jaalalti uummata kiyya natti dabalaa deemti jettanii bar waan ajaa'iba nutti dubbattanii. Ammallee namoota biraallee uummata islaamaa kan nutti sharrakee nu wajjin nu jaalatus baga nu arganii. Haga nuti uummata keenya jaalannus rakkannee bikka san dhaquurraa haa arganii jennee hedduu gammannee haa ta'u malee gaa yeroon ammaa yeroon nuti irra jirru kun gaa yeroo hojiidhaati malee yeroo dubbiitii miti. Waa dubbachuullee waa nama dhibu waa hojjechuun nama dhiba maleedha. Wanni caalgu nu godhe gaa keessaa warra biyya keessa jiru namni hoggaa
namni lola jiru sagaleen tolu namni deemisa jiru mogoleen tolu jaan warra deemicha jiru sani deemicha jirra amma arras akkasuma gaa iddoo ulamaayin teenya warri akka shee Adam Tuulaa shee amma watar shee kan gurguddaan kun uummata keenya jaaranii maallaqa irraa walitti qabanii osoo isin ummanni keenya hawaasni keenya ala galuu sharaa keessa galuu haambii keessa qabbana keessa galanii isin mana galtanii kam isinitti tola jaanii hawaasa keenya irraa maallaqa guuranii maallaqa isaan nukkannan san ummata keenyaaf mana 200 kontiraaktaraa kanneen wal farramnee jaarmee eegallee jirru gama xumuraatti waan dhiyaatee jiruuf san daawwiidhaaf guyyaa har'aan tanaa dhayinee kaleessa eega jimmaa gallee sheeka keenya shee Amiin Ibrooti wajjin dhayinee laallee hoggaa agarru hedduu gammannee gaafa duraa gaa dhabuurra firraa harraabuullee taatu jennee wooma xiqqoo gaafannee hoggaa gaa wooma xiqqoo namni garii haa gaafannu jee lakki waan xiqqoon gaafannu gaafa namni bobaa namaa bane boobuma kutatanii boodaddaan kukkutatanii jennee woomooyyaa nukkannaa jenneen bootaa mana 5,000 akkasii gaa bootaa waa lafan jirtu finfinnee tana keessaa tajirtu hunda warra abbaa lafaatu harkaa qaba warra uummata keenya buqqaasirraa isaan irraa buqqisanii nukkannanii gara bootaa 2,000 fi wayii nukkannanii sanirraa iddoo laga xaafoo jaamtu tun iddoo mana 500 fuutuu sanirraa 200 amma jaarree gama xumuraa ga'ee jira ammallee hawaasa keenyaa wanni jennu gadamsa gaggabuma qalatan jaangaafanni gaggabe hawaasa kana kaasii galchuuf itti xiyyeeffanne kana lafa lafatti haftee jirtu tanurraa haftee jirtu tana hawaasni keenya warri biyya keessa jiruu fi warri ala jiru kutaalee hunda keessa ka jiran katti galu hawaasa keenya ka qubsiisuu deemnus hawaasa keenya nu qubsiisuu qaba akka irra nu dirmattanii abbaan mana tokko dandeeysan abbaan nam 10 mana tokko walitti dandeeysan abbaan mana 100 dandeeyullee yoo ka jiraatu taate akka nu hirmaatanii akka nu gargaartanii akka nu cinaa dhaabbattanii kana jennaani ulamaayin teenya gaa finne irra dhaabuu qofaa fi nu ergatanii nuti waan isaan itti nu ergatan san gaggeessaa jirra isaan hunda tokko finne irra dhaabuu teenya hawaasa keenyaan kun as geenye nu harkaa nu quba qabaadhaa nu dirmadhaa jennaan gaa bakkimma jirru akkuma reefuu ustaasni keenya dubbatan amma bakka silaa dhadhaa wajji walitti aanu san amma geenyee namichi juusanii amma bakkitti walitti dirmachuu qabnu kana karaa biraatiin ammoo uummata keenya barahaa baalee keessatti dheebuudhaan dhumaa jiru mukarra galaa jiru caakkaa keessa galaa jiru iddoo jireenyaaf namaan taane iddoo manni barnootaa hin jirre iddoo manni haakimaa hin jirre bakki itti yaalaman hin jirre iddoo karaan hin jirre iddoo neetworkiin hin jirre iddoo hawaasni haqobbatu dirmatulleen hin jirre wallaahi hawaasa keenya iddoo isaan jiran ummanni obbolummaaf isaan ollummaaf waggaa dheeraa wajjin jiraachaa turan ilaawa daamin ollaa agamsaa waa imimaan irraa qoora jaanii harka diinaatiin harka biraatiin karaan beekamneen iddoo jireenya isaanii irraa manneen isaanii irraa eela isaanii bakka isaan dhugan irraa iddoo isaan nama 100 olitti jiraatan irraa isaan buqaasanii bosona baalee tana keessa iddoo bineensinuu keessa hin jiraanne mukoyoo taate malee iddoo san keessa qubatanii jiranii bakki bishaan isaan irraa waraabbatan amna guyyaa tokko makiinaadhaan namni bishaan ganama bahanii galgalatti galanii bakka akkasiisan qubatanii jiranii kana gaawwanni isaan itti haajaman wohuma namni jireenyaaf itti haajamu tokkollee hin qaban dura uffatan qabanii nyaatan qabanii bakka jiraatan hin qabanii jiru jireenya isaanii irraa guututti bahanii ala jiranii namni kun nama xiqqaa miti godina baalee qofa keessa nama 100 fi 10 fi nama 97 akka warri yuunivarsiitii achi sun deemanii ijoollee erganii qoratanitti aanaa 9 keessa qubatanii jiranii sanirraa kan nuti dhayine warra irra as aanu karaa gurraachatti karaa makiinaa dhiyaatu ganama salaata subii osoo sagadin sa'a 10tti baanee guyyaa irraa sa'a 11tti achi geenye guyyaa amna guyyaa guutuu deemnee jechuudha. Ka dhiyaatu sani haagara 2 karaa makiinaa irraa fagaatu jira haagara 3 fagaatu jira kun hundinuu gaa iddoo jireenyaaf namni jiraachuu hin dandeenye keessa iddoo osoo hawaasa biraas hin gahin jidduu tana caakkaa bosona keessatti hafanii jiranii hawaasni keenya ka biyya keessa jiruu fi haala jiruu hundinuu akka uummata kanatti dirmatan asumaaniin dhaamsa dabarfachuu fedha keessaahuu waan naman oolchine naman bulchine wanni amma akka neetworkii fi ifaa fi ja'an kun isaan biratti waan isaan hin yaadne waan hin yaadamne waan sunnaadhaati waan jireenyaaf sadarkaa duraatti namni barbaadu keessa amma isaan bishaan hin qabne eellichi hin jiru bishaan achi hin jiru makiinaadhaan hawaasni ollaa san qubatu warri magaalaa roobee qubatu warri magaalaa gindir qubatu warri magaalaa sawweenaa qubatu asirraa makiinaadhaan bishaan achi geessaa fi jiranii
namni rabbiin dandeessisee namni rabbiin qalbii isaa keessa rahmata kaayee namni ummata isaatiif islaama ta'e islaamaa harifatu oromoo ta'e oromoo harifatu lammiin lammi rifatu Itoophiyaa ta'e namni Itoophiyaa nama biyya tana jiruuf rifatu yoo jiraatu taate akka itti dirmatanii ummata san lubbuudha qabanii kanaan amma ergaa gamanaan dabarfachuufadha waan irra yaadamuu qabaa waan ooluu hin qabne buluu hin qabne nuti akka biyya keessaatti waan dandeenyu hunda godhaa jira ammallee bira dhaabbachuu jira deengaddallee midhaan makiinaa 13 geessinee fidhayne midhaan irra wanni oolchee nama bulchine bishaan silaa bishaan nuuf fiddanii dhuftanii jaanii kanaafuu makiinaa naal jaaniin makiinaa bishaan guuru kana jechuudha boottee kana namni danda'e yoo warri biyya takkaa walitti bituu danda'eefis yoo namni mataa isaatti erguuf danda'u ka jiraatu taates silaahuu namni xuuxxoon dhibbi takka nama tokkotti ba'aadha nama tokkotti immoo haphiin geessu jaanii yoo akkasii walitti baasanii waan kana godhanis bareedaadhaan jaa namni rabbi rahmata keessa kaayee kun dirqama islaamummaati dirqama biyyummaati dirqama lammummaati kanamummaati karummaan itti irraa hafuu dandeenyu hin jiru warri keessaahu warri biyya alaa jirtan akkatti hirmaattaniin jaan siyaasaan gaafa garii gaafa ololumaa jira gaafa garii gaafa lafa gabbuutee hojiidhaan miilarra jilbaan harkaan deemtuu jira siyaasaan amma ta ololo oofan ta afaanii osoo hin ta'in ta hojiidhaati kanaafuu nu dirmadhaadhaan jaan hawaasa keenya keessaa warra ala jiruun akka nu dirmattan akka nu cinaa dhaabbattan akka nu gargaartan ummata kana akka lubbuudha qabdan warra ala ture kanas galchuu irratti kan nu wajjin hirmaattan waa'ee mana jaaruu irratti waa'ee bishaan isaanii geessuu irratti waa'ee midhaan isaanii geessuu irratti namni tokko tokko immoo alarraa biyya alaatirraa nu dawwalanii uffata keenya walitti qabnee jirra akkamitti asitti erginaa fi jaan karaan kun karaa nama deemsisuu miti gonni nama keessa jiruuf ifa jaanii haala biyya tanaanuu keessa beekaa biyya tana keessatti durumaanuu mootummaan naannoo Somaalee gaafa mootummaan biyya tana gadhaabbatu qabee qaraxna jaanii waan qaraxan qabne jaanii meeshaan halkanii guyyaa seentiifi nu warra jibruuka galgalaa ganama dhaabbatu kana gaadee beekaa makiinaan tokko kameeshaa bitee warri namni tokko kameeshaa alarraa bitatee fidetu qaraxa kafalee yoo jiraate makiinaa 100 dhaabbata naannoo Somaaleetiif deemu gargaarsa jechuudha afata uffata nyaata dhugaatii sharaaba wahuma ilmi namaa jireenyaaf itti haajamu hunda keenya magaalaa Babbilee ol dabruun akka biyya teenyaatti dhorkaadha yoo jiraatellee yeroo dheertuudhaaf gargaarsa waa'ee qaraxna jaanii kanaquu turan zeetaa fi ruuzaa fi sukkara kanaa'uu hanga akkatti manis waa garii gaa waa hunda nyaatan malee waa hunda dubbatanii qaamni biraa waan kana alaanaqee isaanii gurguratu hawaasa deebi'ee gurguratu kan maallaquma isaaniitu bitachuudhaaf qaqqabatanii bakka inni jiruu dhaban akka biyyan seenne godhanii kana yoo taate malee haalli biyya tana keessa jiru jireenya hawaasa keenyaa irratti hedduu rakkoodha lubbuullee na baatu tana numaan ja'a uffanni alarraa ergamu hin jiru dura qaraxaa fi sinayyamamu qaranni haqa mootummaati gargaarsi immoo haqa hawaasaati gunda haqa mootummaatu haqa hawaasa dura durfama akka biyya tanaatti kanaaf uffanni alarraa ergamuu hin danda'u noolii uffata saniin waan silaarraa kafalanii uffata saniin ergan san birrii san yoo biyya tanatti hawaasa keenyaaf ergan irra wayyaadha yoo waan shaanxaa isaatti boorsaa isaan namni qabatee galfatu taate malee uffata kaargoo godhanii biyya tana yoo fidan dura uffanni uffatame musta'amala jechuun katti dalagame seenuun seera biyyattiitti hin hayyamamu wali qabanii kunoo uummatarraa wali qabanii ni gubanii uummanni biraa beelee jiru yoo qaraxa kafallajaan akkaataan karaan qaraxaa kun hedduudha dura doolaara mootummaan nama hayyamuu waan saniin bitan karaa dheeraa jira akkanuma naquun hin dandeenyu waan kanallee asumaan keessa hawaasa keenya hubachiisuun fedhaa nama hedduun daddawwalee nagaafa gargaarsa goone yoo itti nama gargaarsa hiree lamaa qabdanii takka birrii ergitanii abbaa feetanitti nama amantanitti karaa bishaaniin minaaniin uffataan isaan dhaqqabdaniin khallamadaa immoo waa'ee jaarmayaa kanarratti manni tokko inni itti ijaaramu jiru akka biyya tanaatti maallaqa 50,000 ol 50,000 irraa 60,000 waan doolaara 2,000 dabarre mana kana faarratti hirmaattanii yoo waan kana keessaa qooda fudhatan hedduu bareedaan jaa tabiraa uffata uffatame faachirraa as erginettaniif hin dararinaan jaan dhaamsa kanaan dhaama walumaa galatti gaa ustaazni keenya reefu waan jaan waan ammaan dura hawaasa keessaniif gootan dirqama isinirra jiru gootanii irraanfadha haariitti humna oowwituudhaan hawaasa keenya cinaa dhaabbachuu qabdanii jeesheenii sanumaan irra deebisee isin yaadachiisa
وأن لقي فتنيف قلتو ما نسنين جاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أفو لقد داري ليني باجر. وقلاتا وجنجر خان خيستي هيوتا في علماء بيتي تيني قبضو خان أجايباتي تجرى. أرانتنا وانا ما قمتش شيئا خيني شيخ أمين بروتيس داوي داف. bakka mana godina Harargee baafii lixaatti ijaaraa jiru hawaasa keenya lammii godina lammii naannoo Somaalee irraa buqqaanitti ijaaramaa jiru daawwatanii gara galaa deemaa jirra. Mee ustaaza keenya gammachuun gaa hedduu akkasi dhagahamtes nu himaa turte. Mee maaltu si dhagahame mee gabaabsi yaada takka takka nuuf ibsaa inshaallah. Bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. وكليا كي يبقى جينا مندرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالي جيتشونا كنا وقتي لقد آفو لقدادي خنمني اتين ديكسي اتين وليسي اتين أفهم بيخون اتجاهي لري بكسون بكا خنا ربكي رادي مجيبو بكا سنرتي حواسا كيني ورا منافي ملد أبي فجأة بوكالي hawaasni isaanii malatti godhee bakka gattaan godhee manatti godhuudhaaf tattaaffii godhaa jiru. Bakka sanii bakki irra laallee yaanu dhugatti bakka seenaa jechuun ilmaan dhufuuf har'a nullee hojii haanuu ta'u malee dhaloota dhufuuf seenaadha yoo jedhan bakka kuni hin fokkisu. San laallee deemaa jirra. Wanni nu dhagayame waan guddaadha. namni mana argate hamal argate gammachuun isa dhagayamte waan gaafatan hin qabu. Inni mana argate mal argate gammachuun isaa gammachuu akkatti manillee hin qabdu. Hawaasa keenyaatu mana argachuuf deema. Mana isaanii hajaaramaa jiru irra dhaabballee hedduu gammachuu guddoodha. Wanni nurra jiru manoota hanga hafe kana qofa osoo hin ta'in dachii nama 500 ti amma waliin dhaabbattee man amma ijaaramuun eegalame kana bira dachii waliin dhaabbattee jirtu 200 irraa ijaaramaa jira. 300 immoo lafa taa'u jira. 300 kun nurraa hafuu akka hin qabne wanni irra deddeebinee waywaannu hoggaan mana godaansisan gaalatti waa fe'atan dur manni ogoo godaanu warri gammoojjii godaansisatu meeshaa manaa gaala irratti fe'an. Gaalli akka jeeje'an guyyaa hoggaa meeshaa fe'an mana godaansisuuf aboo kharabicha gaalarraahi waa hafaniin maqaa kiyyaami cilee qadaadan qoraasan illee hambisinaan irra fe'aa jeejan. Kharabicha gaalarraahi meeshaan manaa hafteen maqaa kiyyaami cilansuu janii cilee qadaadan qoraasan sanillee hambisinaan irra fe'aa jeejan gaalli. Manni 500 kanaami manni 1,200 maqaa keenyan fuudhame santu warra Harargeerraa hafi jechuun irra maqaa keenyaami gumanii dabruutu irra wayyaadha. Keessaawummoo 500 amma walii aanu kun lubbuudha. Dubbii wal duraa duuba qabdi. Kanaaf hawaasni keenya bakka jirurraa karaa biyya teenya olii tanatti akka jedhan abdii dhiiraa dubartiin qayyattii jedhatu. Abdii dhiira nu duuba jirtuuti koreen teenya dachii tana fuute abdattee garaa bal'atteeti waan Harargee fakkaatu goona maqaaf ittiin fuunu jedhaniiti. Kanaafuu har'a bakki irraa deemaa jirru bakka nuuf har'a hojiidha. Taboruu ilmaan keenyaaf seenaadha. Bakki irraa deemaa jirru bakka sanii. Kanaaf gammachuun nama dhagamu guddaadha. Numa keeysan gammadaa isinis warri bakka kana miilaan hin dhaabbatiin nu keeysan gammadaadha bakka jirtanirraa. Bakka jirtanirraa xiqqoo qabdanirraa bakka kana niyyaa teenyan irratti deebinee akka dhiyootana gaafa ummata gaaddisa jalatti qabnee nyaatatti kennuudhaaf akka horiine san daran amma bakki geesse shuuroon marqii bakka nyaatan amma gahee jennatti jogoo gubbarraa gad deemee gara jalaa kana dhadhaa bakka dhadhaa sana gad dhiyaate aboo marqii yeroo nyaatan amma gahee jedhantu namni uudo guddoo gubbaa zanfixee bakka silaa gahu dubbiin bakka san amma geenye bakka fiineefsani amna fiineefree amna fiiginsa dila duniyaa gubbaa dorgommiin deemu kana xumuraan laalama jedhu nuti amma bakka xumuraa san jirra namni xumurarra dadhabe hanga fedhe fuuldura yoo osoo biddallee wurkaa ture isaaf ilaalamu injifatamuma jedhama bakka xumurrii gubbaa waan jirruuf
namni keenya bakka jirutti hanga guyyaa duraa rifannee Yalamii tantuu kottu simbaana yalamii tantuu kottu simbaana anaasi malee walii ana waliif naana. Yalamii tantuu kottu simbaana yalamii tantuu kottu simbaana anaasi malee walii ana waliif naana. Rediyon dandiaka wabi sabab biya ulinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khaya hayota undeise radio dandiaka rugadan kukame lamidab jaraka Dimarako saba bakanya tuka kanaf jalatame radion dandihaka